Ayyoo mistira kana sitti hin dubbattu. Viidiyoo kana yoo ati gadi hin dhiifne mistira jiru sitti hin video gadi dhiisu natti. sitti himaa mistira waan sumayyaan naan jettee na borsiteetiin hin jette waan akkana waan yoo ati waan Sa'iidoo heerumte akkana jette naan jette kanaan sitti hima hin dubbatta. Kan sababa kanaaf Sa'iidoo diduu jira. Namni si beeku dide ishii natti himaa na dhoos tere. Inni mu bakka. Dhala dhugaatuun qabdu bakka isaa qaraayyuu hin kijibda. Kijibdu. Hin jaalata Sa'iidoo ati osoo jaalattee itti heerumta. Bakka jaaladhaa itti hin heerumu bakka. Hin kijibde jaalala dhugaa isaa hin qabdu jaalala sobaa isaa qabdu bakka anaafati ati hiriyaati yaa miti ani hiriyaa hangatii miti nan beektu sin beeku ciao. Deem bakka. Deem. Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdu nagaan qabaanii galata rabbii. Akka carraa ta'ee mana Roozaa dhaqeetina viidiyoo ishee dhaggeeffadhe jechuudha. Viidiyoo ishee gaafan dhaggeeffadhu hiriyaa ishee faana jechuudha viidiyoo isheen kan waraabde gaafan viidiyoo dhaggeeffadhu akka dubbii jajjabduun jirtu jechuudha kan isaan dubbataatii jiranii Sumayyaan waan tokko tokko jettanii raawwatte akka isheen Sa'iidootti hin heerumne sixootaa kennuu ishee qofa bichaa miti argitanii jirtu. Sixootaa kennuuf ishee bichaa miti jechuudha. Birrii sana mormatti kaa'uu ishee bichaa miti. Waan jetteen qabdi jechuudha Sumayyaan Sa'iidootti gaafa isheen heerumte maal akka gootu maal akka ishee irratti raawwattu waan jetteen qabdi jechuudha. Isallee baastee dubbachuudhaaf hin sodaatte jechuudha mucattiin akkuma argitanii. Waan sana baastee dubbachuudhaaf hin sodaatte jechuudha. Argitaniitu dhaggeeffataniitu sagalee ishee. Gaafa nani mistira kana sitti himee ati baatee hin dubbatture. Yoo nani mistira kana sitti himee ati baatee hin dubbattu. Yoo ati baatee dubbatuu baatte yoo ati viidiyoo kana gallakkisuu baatte sittan himaa jetteen. Mucattiin tolee hin gallakkisuu iccitiidhumaaf viidiyoo kana godhannee teeffannaa. Natti mi gaafa isheen jettan immoo lakki bakka sittiin himu jettee ni raawwattee didde jechuudha. Iccitii jajjabduun akka duuba ishee jirtu akka isheen Sa'iidoo faana walitti hin dhufne akka isheen Sa'iidoo faana waliin fuune Sumayyaan waan gootee qabdi waan jetteen qabdi jechuudha. Argitanii jirtu akkatti isheen imimmaan ishee dhangalaastu argitanii jirtu boo'icha ishee jechuudha. Osoo akkasittiin Sa'iidoo jaallattu osoo jaalala isaa qabdu isatti heerumuu diddi jechuudha. Osoo isa jaallattu isa dhiisti jechuudha. Maalan godharee jette maalan godharee hireen kan koo fi kan isaa amma gargar ba'ee jira. Kanaan booda anis deebi'ee raawwadhee waanan isaa sitti heeruma jedhuun hin qabu. Innis immoo kana booda anatti dhufee raawwatee yookiin immoo kana booda innis natti deebi'ee raawwatee waa'ee kanaa natti haasa'u. Argitanii jirtu guyyaa kaleessaa hedduu tokko aaree raawwatee jechuudha. Karaa laallee maaf hin taane jedhe. Karaarraa qabeellee maaf hin taane fuudheen isinitti argisiisa jechaanii ture jechuudha. Argitaniitu dhaggeeffattaniitu viidiyoo isaanii. Akka ilma namaa tokkotti akka ilmi namaa tokko intala namaa kadhatu tokkotti kadhataatii ture. Jecha kee isa dhumaa qofa daawwattoonni koo isaa dhaga'anii jecha dhumaa tokko qofa naaf himi jedheen. Sin barbaadu bakka itteen. Achumaan garaa isaa kutate bakka. Ammas Roozaan otoo Sa'iidoodhaan jaallattuu jechuudha. Osoo lubbuu isaa isaaf dhabdu lubbuu ishee jechuudha. Osoo lubbuu ishee isaaf dhabdu eenyuuf jetteeti kan isheen isa dhiiste Sumayyaadhaaf jette. Sumayyaadhaaf jettee Sa'iidoodhaan gargar baate. Isaaf jettee summii qoricha dhugdeetti. Namni nama hin jaallanne qoricha miti jechuudha. Bishaan nama bira dhaabatee hin dhugu nama hin jaallanne bira. Nama hin jaallanne bira bishaan dhaabatee hin dhugu qoricha miti jechuudha. Qoricha nama sanaaf dhuguu mitiiti. So Roozaan Sa'iidoo akka baay'ee jaallattu dubbatteetiitti. Dhugumaan dhugaatti dubbatteetiitti jechuudha. Akka jaallattu. Garuu immoo eenyudhaaf jettee akka isheen dhabdu beektu Sumayyaadhaaf jette. Viidiyoo baay'ee waraabdee jirti. Viidiyoota iccitii baay'ee natti dubbatte gadi hin baasne.
viidiyoo keessaa murteeti kan ishiin gallakkiste. Kanaafiyyuu ani lubbuu kootiif of sodaadheen jira. Tarii amma ani maalla gooti jedhee raawwadhee osoon Saayidootti eerume takkaatu lubbuu koo balleessuu dandeessi. Takkaatu waanatti gochuu dandeessi. Dhageessani sagalee see dhaggeeffattan sirriitti jechuudha. Akkas jechaati turte jechuudha. Ammas immoo sodaa guddaa keessa galteetii jirti. Isatti eerumeetoo lubbuu koo dhabuudhaa mannaa isa dhabee jiraachuu naa wayya lubbuu kootiin. Innaa amma kuni maal isinitti fakkaata? Sumayyaan waan guddaa jechuudha. Waan guddaa ittiin waan sodaachiste. Yookiin gaafa ati Saayidootti heerumte sin ajjeesaa. Yookiin waan ta'in si godha. Yookiin gaafa cidhaa sana waasi godha. Yookiin wanna ta'e bakka. Yoona nagaraallee. Waa jiraatu malee jechuudha. Waa malee manni naaruu jedha Oromoon. Waa malee miti jechuudha. Mucayyoon kun amma kan akkanattiin akkasitti gininni jettee osoo nama kana jaallattu osoo lubbuu dhabduu fi kan isiin amma nama kana dhiistuuf waa malee miti jechuudha. Waan guddaadhaan sodaachisteetii jirti. Waan guddaadhaan sodaachisteetiitti jechuudha. Kanaafiyyuu yaa Sumayyaa dhugaadhuma Rabbii jechuudha. Ati Sumayyaan hin jaallatti jettee bara. Sumayyaan Saayidoo baay'ee jaallatti. Tarii ani Saayidoo nan jaalladhaanii naa dhiisi jechuu ni dandeessi jechuudha. Yeroodhaaf ittiin taphachuufanii. Yeroodhaaf isaan galaatta'uun barbaade. Kanaafiyyuu ati jireenya keenya keessa hin galinii naa dhiisi ani boodatti deebi'uufanii jechuu ni dandeessi. Nuti hin beeknu jechuudha maal akka ta'e. Garuu yeroo baay'ee irra deddeebitee wanti ishiin dubbatu maa'inni Sumayyaan Saayidoo hin jaallatti jette. Hin jaallatti akka namsee isiitti akka lubbuu isiitti jaallatti. Soo kanaafiyyuu Saayidoo irraa gargar ba'uu hin barbaaddu. Namni biraa akka jidduu isaanii galu hin barbaaddu. Jettee dubbatteetti jechuudha. Haa ta'u malee akka seera isaaniititti hiriyyaan isaayyuu jetteetti akka seera shari'aa isaaniititti hanga 4tti ni eeyyamamaaf. Kanaafiyyuu Sumayyaan gaa durumayyuu akka hiriyoota isii nama isiin beektu nama isiin jaallattu akka Saayidoon fuudhuun feetu malee dhugumaan dhugaatti Sumayyaan Saayidoo hin jaallatti ta'ee Saayidootti deebi'uu barbaaddi hoo taate Roozan haadha manaa lammaffaa ta'uu hin dandeessii turte. Maalifiin har'a ishiin lafarra buttee ittiin taphadhaa boruttan deebi'aa kan jettu yaaddee hoo ta'e Saayidoon guyyaa sana taa'ee ishiidhaan eeggatu. Nama isheen hin beekne nama eenyumti hin beekne karaarraa fuudhee raawwatee fuudhee manatti galfachuu danda'a. Fuudhuu danda'a jechuudha. Maaliifin dubbateera kaleessas. Atis na didduu jedheen atis na didduu ani fuudhuu hin dhiisu. Karaarraa illee maan taane inuman fuudhaa jedheen. So amma nama wal hin beekne nama wal arganii hin beekne nama jaalala guyyaadhumta akkallee taatu jaalala walitti ibsatanii hin beekne karaarraa fuudhuu mannaa intaluma kana fuudhee odoo atis haadhuma manaa jalqabaa taate isheen haadha manaa lammaffaa taate waliin jiraattanii. Atuu jechaatii turte otoo dhugumaan Roozaa fuudhe ilmaan kooti fuunaaf taati. Oduman ilmoo koo irree Saayidoon irraa fudhatee Saayidoodhaaf ilmoo koo kennee ittiin shakku naa guddistii jettee dubbataa turte jechuudha. So kanaafiyyuu garuu otoo shira kana walirratti yaaduu baatanii waan hin taane walirratti yaaduu baatanii jecha hin taane walirratti jechuu baatanii karaa dhugaa jirtu hin jaallatta soo taate abbaa manaa keetii waggaa dheeraa waliin jiraatte ilmoo itti dhaltee qabda itti deebitee wajjiniin jiraachuu immoo lakki akkanumattan gubbaarratti rakkisee waan ta'e isa gochuu barbaada soo jette gilxii gadi baatee otoo dubbatte gaariidha. Garuu kuni jaalala natti fakkaatu jechuudha. Jaalala natti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf kuni jaalala miti jechuudha. Jaalala akkanaa jaalala miti. Hin jaallatti yoo taate namni sun akka hin miidhamneef eeguu qabdi malee akka namni sun miidhamuuf balleessuu hin qabu.